Ashama harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota chaanaalii kiyyaa lammii jalatti argamtan kan biyya keessas kan biyya alaas akkam jirtan akkamiin sa'aatiif yeroo kana geessan anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa koodha galata waaqayyoo jirtu jajjabeewwan ijoollee mana madaamii isiniin jedha keessattuu jechuudha anis obboleettiin keessan jira nagaa koodha galanni waaqayyoof haa ta'u isinis immoo akka nagaa fayyaa keessan naaf jirtan abdii guddaan qaba maatii koo hunduma keessanuu isiniin jedha har'a deebi'ee dhufeen jira qophii hedduu bareedaa barumsa hedduu walirraa argannuun qabadhee isinii dhufe innis maalidha akkuma beekamu mammaaksa jechuudha turtiin keessan hanga dhumaatti anuma faana haa ta'u warroonni duraanis jirtan jajjabinni keessan kan na jajjabeessartan hedduu guddaanaaf galatooma warroonni immoo aaddisii har'anatti dabalamtan nooraa seenaa manni kiyyaa mana keessan siniin jedheetiin jira akkasuma warroonni aaddisiis dhuftanis warroonni duraan jirtanis jajjabinni keessan kan ittiin mul'atu laayikii sheerii sabskiraayib warri aaddisii taatan nu godhuudhani anis immoo jabaadhee akkan waanan qabadhee dhufu isin biraan ga'uudhaaf jajjabinni keessan saniin natti haa mul'atu anis immoo jajjabina koo hojiidhaan isinitti argisiisu siniin jedha egaa kaa hanga dhuma qophii kootti nuffii tokko malee akka na faana taatan abdii guddaan qaba anis immoo daddafeellee siniif dubbisaa akkasumas iddoo hiikkaatti kennamu suuta siniif hiikaa akkasumas immoo iddoo duwwaa irratti immoo akkuma beekamu hogga tokko hubannoo maalii waliin qabna jechuudhaaf kanan iddoo duwwaa siniif godhe baay'inaan jechuudha iddoo akka hubannoon nuuf galuuf iddoo duwwaa irratti haga beektan naaf guutaa warri immoo hiikka isaa wajjinis naaf deebisuu barbaadan koomentii jalaan manni koo bal'aadha siniin jedha amma kan gartokkumaan gara mammaaksatti wajjin dabarra turtiin keessan anuma faana haa ta'u ishee gaafii tokkoffaanis akkana jedha qunceen wal gargaartee daashiitii jedha qunceen wal gargaartee daashiiti maaliiti qunceen yoo wal gargaarte ishee kunis maafa fakaa iddoo duwwaan ishee gaafii lammaffaanis akkana jedha haadha ormaatu ni awwaallaa daash wallaallaa jedha haadha ormaatu ni awwaallaa daash wallaallaa daashi san irratti mee maaltu akka guutamu kanuma keessan dafaa ishee gaafii sadaffaanis akkana jedha yaa saree osoo waan siin jedhan beekte daash nyaattu jedha maaliif sareen osoo waan siin jedhan beekte daash jedha mee keessanuma siniin jedha iddoo duwwaan kunis ishee gaafiin itti aanus akkana jedha wallaalaan daash biratti dheebotaa jedha wallaalaan daash biratti dheebota mammaaksonni koo sammuunii kana baay'ee tokko natti tolan dhugaa dubbachuudhaaf kanarraallee hedduu namatti tolu gaggabaaboodhas iddoo duwwaa irrattis guutuun baay'ee nama rakkisu haga tokko baay'ee tokko namatti tolu baay'ee barumsas nuuf ta'a jedheen qabadhee kan isin dhufaa jiru hanga dhuma qophii keessanitti anuma faana tura qophiin koo baay'ee gabaabduudha akka nuffitanii keessaa hin baane turtiin keessan anuma faana haa ta'u ishee gaafiin itti aanulleen akkana jedha waraanni abbaa qaree daash jedha waraanni abbaa qaree abbaa daash jedha daashin keessan iddoo duwwaan tun gootan dhabe maaliif iddoo duwwaa irrattis qabadhee dhufu mammaaksa kana iddoo duwwaa ofuma koof bokkisaa baasee isiniif gataara yeroo baay'ee iddoo duwwaa kanarratti maaltu na faxxana isinitti fakkaata arrabni koo itti deebisan guutee wajjin dubbisuutu na faxxana anis arrabati tana himura daarii ishii kan muddamtu tana hundaafuu dhageessan natti fakkaatu daddafaa itti guutaa isiniin jedha ishee gaafii torbaffaan illee akkana jedha sobaa fi daash abbaa biratti cabsuu jedha maalii abbaa biratti cabsu kunis iddoo duwwaan kanuma keessanii qophiin koo har'aaf qabadhee dhufe kanuma fakkaata
Gaafileen koo jechuudha. Garuu gaafileen nu hafan ni jiru. Maalidhaan illee iddoo duwwaa guutuu akkasumas immoo hiika itti kennuudha jechuudha. Hanga dhuma qophii kootti maarree anuma afaan. Tole obboloota koo amma kaammoo hiika isaa fi iddoo duwwaa guunnee wajjin ilaalla. Kanaafuu hanga dhuma qophii kootti na wajjin turaa. Baay'ee isinitti hin dheeressu isiniin jedhee waadaa isinii galeen jira. Kanaafuu immoo yeroon dubbisu immoo hin daddabu isiniin jedheen jira. Suuta jennee waliin ilaalla. Gaafilee hedduus ta'uu baatan gaafilee 5-6 yoo baasnee wajjin ilaallee akkasitti barumsa fillee nuuf kan ta'u guyyuma tokkoon walitti baay'isuurra. Ishii gaafii tokkoffaanis akkana jedha. Qunceen wal gargaartee daashiiti kan jedhuuf daashiin maaltu guutame? Guuttanii jirtan jedheen abdii qaba. Arbaa jechuudha. Qunceen wal gargaartee arba hiiti. Qunceen yoo adda ishii jirtu naxalaadhaa waa hidhuu hin dandeessu. Garuuti immoo yoo akkanatti fo'anii jedhanii sirriitti jabaattee arbuma guddicha san hiiti jechuudha. Kuni maal mul'isa? Tokkummaan jiraachuu isaa mul'isa. Tokkummaa cinaatti illee wanti humna hin qabne tokko yoo walitti dhufe humna akka godhatu nutti mul'isa jechuudha. Mammaaksuun ergaa guddaa kan nu qabu isa kana jechuudha. Qunceen wal gargaartee arba hiiti yoo jennu garma ofii keenyattis yoo fudhanne tokkummaan akka nu barbaachisu wanti xiqqaan yookiin immoo wanti xiqqaan tokko xiqqaa yoo walitti dhufe akka waan guddaa hojjetu tokkummaan yoo jiraate akka iddoo guddaa ga'an walumaa galatti kan ibsu jechuudha. Mammaaksa kanarraa kan hubannu. Kanaafuu tokkummaan bokkee jiruuti tokkummaan haa dhaabbannu, tokkummaadhaan wajjin haa deemnu, walaa qabannu. Harka isiniin jedha mammaaksi koo waan baay'ee nama kaasisiisa yoo hiika isaatti deebisnee wajjin ilaalu kan ta'u. Kanaafuu mammaaksa kanarraa gabaabsinee haganuma yoo jenne barumsa guddaa arganna jedheen abdii guddaa qaba. Gara gaafii lammaffaatti wajjin dabarra. Gaafii lammaffaanis akkana jedha. Haadha ormaatu ni awwaala teenya jedha iddoo duwwaan teenya wallaalaa jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf asirratti illee hiika guddaa namaaf kennuu danda'a jechuudha. Asirratti immoo jechuudha wanta ofiitirratti nama nufu tokko wanta ofii tokko irratti yoo kan nuffan ta'ee akkasumas immoo gara biraatiinis jechuudha. Waan ofii tokko hojjechuudhaaf kaka'umsa hin qaban illee ta'uu danda'a. Kun gara lamaan hiiknee ilaaluu dandeenya jechuudha. Haadha ormaatu ni awwaala teenya wallaalaa. Kan namaa sanuu hin dalagna, kan hambaatu hin hojjenna, keenya akkamitti dadhabnas kan nuun jedhee onnee nutti horus ta'uu danda'a mammaaksi kuni. Akkasumas immoo gizuma kan namaatirratti yeroo ofii dabarsanii kan wannaa jedhanii kan ofii kan dagatan yoo ta'e kan nama yaadachiisu ta'a jechuudha. Kan ormaa sanuu akka itti cabanii akka itti kufanii dalagan kan ofiitirrattis immoo akka jabaatanii hojjetan kan nama taasisu jechuudha. Mammaaksi kunis ergaa guddaa nuuf qaba jedhee tanaan abdii guddaa qaba. Isinis immoo akka barumsa guddaa irraa argattan abdii guddaan qaba isiniin jedha obbolaawwan koo. Eshi gaafii sadaffaan illee akkana jedha. Yaa saree osoo waan siin jedhan beektee waan sii kennan hin nyaattu. Yaa saree osoo waan siin jedhan beektee waan sii kennan hin nyaattudha. Mammaaksi kuni walumaa galatti egaa asirrattis sareedhaan hin beektan. Sareen jechama adda addaa jedhuun hin tuffatamti. Ofii sareen hojii ishii guddaadha. Dhugaa dubbachuu saree hojii ishii guddaadha miti. Dhugaa hojii ishii guddaadha. Yoo namni tokko akka biyya Arabaa kanaa miti yookaan akka biyyoota gurguddataniittis hundas beekuu baadhu. Fakkeenyuma biyya Arabaa kana wajjin fudhadhee saree yeroo tokko bashannanaaf waan tokkoof guddisanii yookiin akkasuma laaluuf malee akka saroota Itoophiyaa faayidaa guddaa qabaatteeti miti. Garuu biyyoota gurguddatte keessatti immoo faayidaa guddaa qabaachuu dandeessi. Suuqii fa'aa deemti jedhamti yeroo biyya teenyee oduu dhageenyu sareen ammas deemtee hin deemnee ani hin beeku garuu jechama dhagayeeffanani malee isiniin jedha. Garuu wal kallattiidhaan hundi keenya ijoollee baadiyyaati. Ijoollee baadiyyaatti guddannaa asii immoo ijoollee magaalattis ta'an warri sagalee koo kana dhageessan yoo jiraatan magaalattis sareen iddoo guddaa qabdi, baadiyyaarrattis sareen iddoo guddaa qabdi jechuudha. Keessattuu baadiyyaa faatti guyyaas ta'e halkanis ta'e iddoo guddaa qabdi. Hanqa'ee hedduu ishiidha. Garuu akkasumatti osoo qa'ee hedduu saniif hin tuffatanii waanuma argan jedhuuni waanuma argan kennaniif. Kanaaf mammaaksi kun kan mammaakamu yaa saree osoo waan siin jedhan beektee waan sii kennan hin nyaattu jedhama jechuudha.
gara hiika kanaattis yoo deebinu namni tokko osoo yookiin gaaris nu godhuu jiru yookiin wanta tokkos kan badaa jennuuntu jira jechuudha. Kanarraa immoo akka of qusannudha. Maaliif amma fakkeenya maal nu ibsa mammaaksi kuni sareen oolman ishee guddaadha garuu jechama jedhuuni nyaatuma argan kennaniifis akkuma arganitti kennaniifis jechuudha. Kanaaf kan kana nuuf kaasee siniin jedha mammaaksichi kuni itti aansuudhaan gaafin itti aanu itti fufaa jira hanga qophii kootti anuma faana ta'a obboloota koo siniin jedha. Ishi gaafin itti aanus akkana jedha. Wallaalaan bishaan biratti dheebotaa jedha. Iddoo duwwaan bishaan. Wallaalaan daash biratti dheebotaa bishaan biratti dheebotaa. Asittis maaltu nutti mul'ata? Osuma harka keenyarra jiru waanuma harka keenyarra jiru kan hojjechuu dandeenyu jechuudha. Itti fayyadamuu wallaaluu jechuudha walumaa galatti. Wallaalaan bishaan biratti dheebota kan jedhamuuf itti fayyadamuu nama hin beekne tokkotti jechuudha. Yeroo ofirrattis haa ta'u wanta hojjennu kamirrattis haa ta'u karaa maallaqaatiinis haa ta'u osuma hojjechuu dandeenyu osuma waanuma ittiin hojjechuu qabnu tokko qabnu yoo karaa itti fayyadamnu hin beekne akka wallaalaan bishaan biratti dheebotu san taane jechuudha. Wallaalaan amma yookaan bishaan isa bira jira garuuti bishaan isa bira jiru san karaan inni fudhatee dhugu santu yookaan immoo karaa tokkotu itti ulfaate jechuudha. Karuma itti ulfaate suni laayyoo wayii kan ture isatti ulfaate garuu osoo laaffessee itti dhimmamee bishaanicha bira jiru san karuma ta'een illee ta'u hin dhugaa ture garuu bishaan san bira taa'ee dheeboteen. Kunis maal nutti mul'isa yeroo keenya irratti seera fayyadamuu dhabuu fi wantoota adda addaa kan nuuf barumsa guddaa ta'u jechuudha. Keessattuu wanta dandeenyu tokko irratti kan hin dandeenye jenneetoo of qabnu tokko jechuudha. Kun immoo nurraa hin barbaachisu. Fakkeenyaaf dhalataa ammaatirraa hin barbaachisu. Dhalataan ammaayyuu ofiifuu qarboodha. Hin barbaachisu siniin jedha. Mammaaksi koosis hiika guddaa fi barumsa guddaa kan nuuf ta'u. Kana siniin jedha obboloota koo. Gaafin koo ittuma fufaa jira. Hanga dhuma qophii keessa kiyyaatti anuma faana ta'a siniin jedha ammas. Ishi gaafii jaaffarra geenyee jirra. Waraanni abbaan qaree abbaa qalee jedhamu dhumni isaa maalidha? Deemni isaa qaleedha. Kunis maal mul'isa isinitti fakkaata? Waraanni abbaan qare abbaatu qare laala ofii deebiseetuma abbaa qalee jechuudha. Asittis kunis hiika guddaa nuuf qaba jechuudha. Wanta tokko ofuma keenya goonee ofuma keenya guddisnee yookaan karana ofuma irratti yaa fudhannu nama irratti waa fudhannu mammaaksi kun kan hiikamus namumaan jechuudha. Nama tokko osuma gargaartu osuma waa gootuu fi osuma isa kunuunsitu namni sun deebi'ee yookaan gara hamaa keessattis yaa ta'u hamaa kan sirratti yaadu hoo ta'e nama kanaaf mammaaksi kun walitti hidhata jechuudha. Ati hamaa nama tokkoof hin yaaddu isa kunuunsuuf isa wajjin xaaruuf halkanii guyyaa tattaafattaa jennu. Namni kun immoo si duuba deebi'eetuma hamaa kee kanatti halkanii guyyaa isa gargaaruuf xaartu san dhossee gara biraattiin si ilaala jechuudha. Kun maal mul'isa? Mammaaksa kana walitti hidhata jechuudha. Waraanni abbaan qaree abbaa qale kan jedhamuuf kanaaf jechuudha. Ofuma keenya waan tokko kunuunsinee ofirra guddisnee deebisnee immoo yoo inni miidhaa san nurraan ga'u kan mul'isu walitti kan qabatu jechuudha. Kana fakkaata hiikni isaa isiniin jedha. Ishi obboloota koo akkana gaafiin isa dhumaarra gaheetiin jira. Gaafii kana sobaa fi qixxaa abbaa biratti cabsuu jedha. Sobaa fi qixxaa yoo jennu daabboodhaan yookaan qixxaadhaan kan beekamu naannoo tokko tokkotti qixxaadhaan yookaan naannoo tokko tokkotti daabboo walumaa galatti jechuudha. Sobaa fi daabboo abbaa biratti cabsu jechuudha. Kuni kaa maal nutti mul'isa? Sobni nama tokkoo jechuudha. Abbuma san irratti yoo biratti cabsame ifa ta'ee yookiin wannaan isaa kan cima mul'isu jechuudha. Namni tokko sobaan deemaa namni tokko dhugaadhaan hin deemu garuuti. Kan inni sobaan deemu sani nam isa duuba hamachuu isa duuba wayin jechuu ishii duuba wayin jechuurraa ishuma san biratti jechuudha. Yoo alkallattiidhaan biratti kan jedhamuun ta'e abbaa sunis tokko barumsa abbaa saniifis barumsa irraa argata. Lammaffaa immoo nama birootiif illee barumsa ta'a jechuudha. Maaliif habaluu sun akkatti sobaan qabame yoo jedhame abbicha bira jiru sanii fi isa saniif illee barumsa ta'a jechuudha. Kanaaf sobaa fi qixxaa abbaa biratti cabsamaa kan jedhamuuf qixxaallee yoo fudhanne jechuudha. Daabboonis yeroo baay'ee daabboodhaan yeroo akka naannoo tokko tokkotti daabboodhaan yookiin akkuma jedhamu kana qixxaadhaan kan deemamu yeroo ta'u
maal godhu isaanuma biratti cabsan jechuudha. Maaliif midhaan sun gaariif badummaa isaa tokko ilaaluu fi akka mammaaksa kana walitti hidhatuun jechuudha. Biratti cabsanii immoo akka innis waa fide san gaarummaa isaa yookaan badummaa isaa sanis akka arguuf jechuudha. Walumaa galatti kana fakkaata sinii faanaan dhiisa jedhee tananii haga ammaa jechuudha mammaaksota koo duraanii irratti gaafii dhumaa sinii dhiisa san ture. Garuuti immoo obboloota koo isiniin agarree dhugaa dubbachuudhaaf mammaaksi kee hedduu barumsa nuuf ta'a jabaadhu. Haaluma kanaan itti fufii warri naan jettanis jirtu. Akkasumas immoo warroonni koomantiidhaan iddoo duwwaas naaf guuttanis jirtu. Garuuti immoo hiika isaa wajjin namni naa barreessitan baay'inaan hin jirtanii. Kanaafanan kanan har'a isiniif dhiisuu osumaan qalbiitti heduu isiniif deebisee hiika isaas wajjin isiniif kenne jechuudha. Kana fakkaata qophiin koo obboloota koo kanan hedduu sin jaaladhu kanan hedduu sin kabaju qophiin koo har'aaf qabadhee dhufe xumureetiin hin jira. Kasifaana ture ana Innaat Abbabaati. Chaanaal irratti isiniif darbu kan Kiyyaa Lammiiti. Turtiin keessan hanga mata duree biraatiin walitti deebinutti fayyaa naa ta'aa. Horaa bulaa.